yoo dubbifnu Phaawulos uffati isaa jedhe hafuura xuraa'aa nama danuu keessaa baasa ture. Uffata isaati dhaqanii itti aarsu, uffata isaatiin rukutu, afidduuf qabata isaaniitiif ta'e. Amma gaa Eeliyaas uffata isaatiin rukunnaan isa duukaa hordofee kadhata. Iyyama gaafata. Maatii kottan nagaa dhaabeef baate deemi jedhe. Akka deemee jedhe qotiyyoo giindoo tokko qalee qabbarri isaas giindoo isaas fudhatee fira ollaa maatii waamee taskaara isaa ijaajjiitti baasu hundurii. Taskaara baasu dheeruun agarsiise ijaajjiidhaan yoo ta'e si gaafatan eessaadha macaafa qaragaarutti. Qotiyyoo isaa qaleera, giindoo fudhateera, qabbarris fudhateera, firas waameera, ollaas waameera, maatis waameera, ijaajjiitti taskaara isaa baase. Dugda duubatti kan isa deebisu jiru baaboo waa'ee qabeenya. Namni giindoo qabatu jedhe wangeelli.